Ani yeroo tokko namoonni salphoon sobdoonni tokko fakkeessitoonni tokko jireenya keessan keessa yeroo seenanii wanti baay'een isin harkaa akka qabamu baay'ee na aarsa garuu namoonni akkasii jireenya keessan keessa jiraatan hidhamaadha bakka jireenya keessan. Daandii keessan gooda walqixxatti isin jala hambisu deemtaniit daandiitti isin dhaabu jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala koo hundi keessan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatan seenatti subscribe godhaa yaada gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jala naaf godhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana yookiin suuraa kana yeroo ilaaltanii yaada kennuu barbaadetanii baay'ee namatti dhaga'ama yaadichi garuu. Anyways, share godhanna waan takkana waan jiru waan hundumaa yeroo baay'ee waan hubannuuf jechuudha. EBS irratti mul'ate turte sevoon EBS jechuudha. Yaanni ishiin kennite maal seetanii ani yaw kulaaliti ishii tokko fel ta'ee tureeyyuu namni dura isaa otoo mana kimiin dhaqin dura sirriitti dhibamtee akka irratti mul'atini qobaa turte nama qobaa jechuun namni tokko yoo waa taate hin gargaarre jechuudha. So nama kana faana wal baran jireenya jalqabanii gidduu kanatti maalinni kulaalitii akka akkamamtu ofiisaa kulaalitii kana kenneef jechuudha dabarse. Kenneefi wajjin deemanii biyya Hindii deemanii akkamamtee as deebite jechuudha. As deebitee guyyaa 15 hin xumuramne kan ishiin itti jijjiiramte jechuudha. Garuu isheen akkamitti himte hammallee akka wajjin jiran nama akkanaati darbanii du'uullee kan barbaachisu jiraachuullee wanta akka nama sanaatti akka sanaatti ta'uuf fuuldura isaatti gootee fi yookiin holmoollee darbee kennamee fi akka duutu akka isaaf jiraattu haasofte jechuudha. Garuu dubbiin akkasii miti. Viidiyoo sana dhagayeet immoo hinni kun gunuma dhugaarraa kan fagaatedha. Ani qobaa kun jira gargar erga baanii ji'a 3 isheen kan jettu hojiinsaa taaksii raayidii beektu kan yeroo bilbiltaan dhuftee isin fuutu jechuudha. Taaksii bicaa sana isheedha. Inni garuu kan hojjetu isa dhugaa erga dubbatee mini baasii yookiin immoo baasii jechuudha kan qacaranii yeroo namoota radda'an kan deemee wantoota tokko hojjetu beektu isaa jechuudha kan inni hojjetu. Dirijjiitii yookiin immoo wanta gurmaa'ee qophaa'ee jiru tokko jechuudha. So isa hojjetan. Yeroon jalqaba isaan hojjedha jedhee yeroon hojjedhu yeroo baay'ee qobaa nyaatti qobaa teessii qobaa deemti yeroo baay'ee namarraan jireenya kootti gaashee jedhee sana booda immoo jiraachuu jalqabanii dhibamnaan immoo kulaalitii isaa dabarsee kenneefi. Achi booda deemanii hakkamamtee dhuftee guyyaa 15 booda waan dirijjiitiin keessa hojjetu sana itti gaafatamtuu ta'ee hojjechuun qaba hojii kan hojjechuun qaba naan jettee jedhe walitti bu'iinsumti keenya. Ani immoo lakki lamaaniin waan akkana keessa galtee hin hojjettu jedheeni. Sababa kanaatiin walii galuu dadhabne qaamanis waamee taasofna walii galuu dadhabne hin ta'u jedhee dubbadhee mana yeroon bahu galgala isaa uffata fudhattee waan hundumaa xumurtee deemteetti jedhe. Maal dubbachuun barbaade anamma tokkoffaa amma dubartiin kun yookiin namni kun dhiiras haa ta'u dubartiis otoo ta'e namni akkanatti nama tokko hoolame akkamitti somni itti makamuu danda'a. Indee ishiinuu du'aaf jireenya gidduudhaa galtee nama akkamii taatee sobatti dabaltee haasa'uu dhaqxe. Iddoo hin jirre jira maa jetti waan hin taane ta'e maa jetti. Maaltu barbaachise kan? Dammoo nama sana sii ta'e tokkoof yoo dabarsitee jiraatte maal ta'a ture? Yoo dabarsitee jiraatte jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko na dinqee dhugaa isiniin jedha. Asa baay'ee walirraa yookiin immoo yaadota baay'ee walirraa fagoo jechuudha. Maal dubbachuu barbaadeni namni kun ta'eef tokko yeroo akkanatti wanta hin fakkaanne wanta jiraatamee fi hin taane tokko jira akka waan ganaa jiraattee fi dabarsitee jiraattuuf itti haasofte jechuudha. Wayi nama tokko iddoo hin jirre taa'ee nama teessisuu deema afaan bichaadhaan. Iddoo hin jirre jira jedhee namoonni tokko akkasuma kanaaf immoo
namni tokko iddoo jiruu fi iddoo dubni isaa qobaadha kan inni isiniin jedhu yeroo baay'ee yeroon yaada isiniif ibsu kanaaf irraa ka'een iddoon inni jiruu fi wanti inni keessa jiru qobaadha inni naasa'ee isinitti ibsuu fi iddoon inni jiraatu qobaadha jechuudha. Kanaaf akkamitti nama miliyoonni 2 yookiin 3 ol ilaalu dammoo amma sabiskiraabiitiin miti viidiyoo namni baay'ee bira qaqqabee ilaaluu danda'ama. Sheer ta'ee namoota biraan immoo ilaalamuu danda'a. Miliyoona 10 ol 20 ol ilaalamuu danda'a jechuudha. Maaliif viidiyoo sana namoonni baay'een sheer godhee kan namoota sanaa immoo namni miliyoonni ilaaluu danda'a jechuudha. Akkamitti sobuu dandeesse? Akkamitti sobdii waan kana? Ilaalaa yeroo hundumaa biyya keessatti kan yaada isin ilaaluuf. Inni akkasitti nama akkasitti ilaaltanii suni akkasitti garagalee isinitti beekama yeroon isin hin jedhu jechuudha. Namoonni yeroo kana biyya lafaa akkamitti akka ilaalan hin beeku. Kana kanatu jireenya keessa ta'e maal gootu isin? Soba dhugaa fakkaate fi dhugaa soba fakkaate tokko otoo isin mudate maal gootu isin? Akkamitti adda baafattu? Different ishii bichaa qofatu na dinqee jechuudha. Baatee akkas miidiyaa ammas ga'urratti yaada akkas walirraa fagoo kana dubbachuu ishiittiin baay'ee sheema'e jechuudha. Na dinqites garuu jechuudha. Namoonni tokkos jajjabina marfee akkasitti qabatanii wantoota baay'ee hin taane ta'e jedhanii dubbatan jiru jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Wantoota hadhaa. Ani iddoo otoo nama akkanaa ta'e dhugaasi guyyaa gaaf sanaa hafee nama sanaa sababa nama sanaa jiraachuu koo guyyaa tokkitti arguu kootiif dabarsee guyyoota koo 200 namaa kennuun barbaada otoo waan namaa kennaniiti. Kalee fayyite kalee ganamam guyyaa 15 booda yaada kanaan irratti kaafte sana booda ci 4 guunnee jechuudha adda fayyite. Na yoona bichaa namoonni tokko har'a jiraachuu isaanii boru waan dee'anii waa hir'atu se'anii har'a hir'achuu isaanii immoo boru waan guutuuf hin se'anii jechuudha. Kalee beekti wanta taate lubbuu ishii nama tokko sababa nama tokko yookiin hormaa tokkoon fayyitee jiraattee har'a ga'uu ishii garuu isa dhoksitee immoo waan biyya lafaatiin waa biyya lafaa guyyaa tokko yookiin sekundiitti waan baduudha bar wantoonni akkana isaan jijjiirte jechuudha. Yeroo ishii nama ishii sana nama kalee du'aaf jireenya gidduu sababa waaqayyootiin galee ishee gargaaree jechuudha. Akkasi namoonni biyya lafaa akkasi waaqa warri jennu baay'een keenya. Akkasi nuti kanarra banaasofnuu fi iddoon nuti jirru. Akkasi bifti keenya fi keessi keenya waan yaadaa jiru. Bifti keenya baay'ee fuuldurri isaa bareedduu yoo ta'e as keessi garuu jala dustii yookiin eelee gurraacha beektu akkas. Yommuu fuulli keenya gurraacha ta'e keessi isaa adii jechuudha. Akkasi arrabni keenya hidhama yookiin immoo karaa ittiin ibsu hin dhabne keessi keenya garuu hifaa akka sirriitti namaa hifamuu kan danda'u namoonni tokko warreen kan garuu bakka ittuu immoo tokkoon namaa kan namaan hidhaatti kan ofii deebisaniitu hidhu. Amma tarii gochaa mucaan kun godhee fi gurbichi kun godheef eebbi isaanii fuulduratti waan guddaa ta'uu danda'a jira kana. Garuu ishiin ofii teetti. Garuu mucichi miidiyaatti bahee waan ta'eef haalota mijeeffamuu fi danda'a. Tokkoffaa waaqa biraa immoo mijeeffamuu fi danda'a jechuudha. Sababa kalee oolmaa gaarii hoolee waan ta'eef. Kanaaf otoo jireenya akkanaas hin mudate maal gootu baay'ee ulfaata. Adoota ta'ee gadhiisan deeman. Banagaraachin lama gadi dhiiftanii hin obsitu bakka gin gaafii guddaa isinitti ta'asin namoonni tokko bakka yoona biyyeessuus wanta hin jirre jira isa jiru jira jedhanii isa hin jirre jira jedhanii isa jiru immoo hin jiru naadhaan bakka naman darbee jira naman darbanii jiraate fi namni akkana darbee jiraatee fi mul'adhee fi ta'ee fi jechi birameen jirtu kaademe deemte nama kalee kulaaliti miliyoonotaan hin bitamne hin argamne kennef jechuudha. ያሳዝናል። ይሄው እንደዚህ አይነትም አለ። ምን ትላላችሁ? ኩኒስ ጅራ
kunis hin jira jechuudha. እንዳያሳየን አሜን በሉ አሜን በሉ እንደዚህ አይነት እንዳያሳየን እግዚአብሔር እንዳንሰማ በጆሮአችን እሺ አሜን በሉ አሜን ይሰራል ምርቃትም ደግሞ ይሰራል እና ቻናል ለኮ ፋራ ወርታተን ዘነት ሰብስክራይብ ጎዳ አለታይና ሳ ሙጫን ሪበራ ካየደኒ ስፒከሪን ቀበዋን ታኤፊ ለፈለፈት ማአቺስ ቡና ዱጋ jechuudha ta'eet waraabame viidiyoon akkanatti seenadha waraabame immoo like na ton tuqame viidiyoo kana laaltanii qobichi kun sinin nabaaru laasakan kana godha itti bu'a laaltan tanan maaliif kallatti afurin akka nama kotta buna dhugaa jedhanitti dhadhabatanii na eegaa jiru haata beloo buna nu waamuu dhufte akka waan jedhani na dhaggeeffachaa jiru asii